dhaamsa kana umukaanu seenaagaa. Maaliif umukaanu seenaagaa jettee yoo jettan taate suuraa amma asirratti argite kuni isaan deemanii iddoo tokko tokko akkas yaani faxuuraaf na fakkaata. Isillee nama miidiyaa tokko ta'u nutu garuu mootuyyuu gaafa wanni bade iyyurra amma lafa jala iyyatu amma lafa jala abbaa manaa keessan gurfatu amma abbaa manaa keessan irrallee fagoo jiraattan galgala ganama to'achuun dirqama keeti. Fakkeenyaaf mustariyaa yookiin umukaanus galgala ganama abbaa manaa ishee to'achuun dirqama isii ijoollee isii to'achuun dirqama keeti. Qoosaa keessa hiriyummaa keessa wanni hundi dhufa jaalalli ni dhufa hiriyummaa keessa dhuguma rabbii jechuudha. Amma intallee dubartoonni hajji caaltuu hajjirraa fudhachaa jirtu dura hiriyummaan turanii booda mootuyyuu abbaa manaa kiyya jedhan jechuudha. Miti jarana dubbiin akkasii miti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessan isiniin jecha. Allee nagaa kooti alhamdulillah galata rabbii ramadaan har'a guyyaa ufnee jirraa wallahi guyyaa 22ffaadha. Yaa rabbii wallahi bultiin addunyaa tuni obboleen kee hin teettu jechuudha. Hin fiidi. Oduun beekee wallahi ramadaana baranaa jechuudha. Otuun beekee ramadaanni bahuuf beeku. Otuun waatu wallahi lazim waa tokko natti fakkaanne namummoo hiriyoonni kiyya yeroo natti bilbilan wallahi ramadaanni barana waan takka waan ulfaatu miti jedhanii alhamdulillah rabbil alamin. Akkasiin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyya. Ani akkuma viidiyoo kenna like godhaa, share godhaa, subscribe fi akkasuma yaada keessanis nuuf kenna isin jechuu barbaada. Waan tokko gaafa tarreeyurra yeroo jirutti tattaafachuu yeroo jirutti dhiyaabachuudha. Maaliif jedhee qoosaa keessa wanni hundi dhufaa, hiriyummaa keessa wanni hundi dhufaa, jaalalli ni dhufaa, booda immoo itti fufa. Dhiirri immoo kophaa jiraachuu hin dandeettu. Wallahi billahi dhiirri kophaa jiraachuu hin dandeettu. Maaliif akkasuma isaan jechuudha. Dargaggeessi tokko gaafa hojii argatutti dafii fuudhuuf murtama. Maaliif hojii isaa sanii fi as deebi'ee hojii isaa sanii mana keessa hin ulfaata. Nama ijoollee qabu. Amma fakkeenyaaf abbaan kaanus jechuudha. Ijoollee lama qaba. Keessattuu mucattiin xiqqoon sun wallahi garaa nama nyaatte jechuudha. Mucaasan mucattiin suni ani nama miidiyaa tokko ta'uu dandeetti. Garuu wallahi hin sodaachisa. Yeroon ammallee hin sodaachisa. Dubartiin si yaaddu dhiirri immoo kophaa jiraachuun hin ulfaata. Odoo kiyyaa mustariyaa ammumarraa abbaa manaa isii kana fidachuuf maali yoo yaalte maali yoo karaa garaagaraatiin mokkorte akka ofii mokkorte seentar ijoolleefis amma baasaboortillee baasuun maal jechuun illee ni ulfaata gumatti. Kanaaf otoo kiyyaa itti yaaduun bareeda. Kophallee waan feetes hojjettu waan feetallee to'atu kophaa hin toltu. Namni kun immoo nama kophaa jiru. Dhiirri kophaa taa'u immoo hin ulfaata. Wallahi billahi. Amma intalli caaltuu irraa hajjii fudhachuuf deemtu tuni abbaan manaa kee waa sirraa dhabnaaniin gara kiyya dhufe jettee odeessite. Laalaa gaggaba. Dubartii isilleen dubartiidha. Faayollee achi gattee caaltuullee achi gattee. Ani shiyyuun beeku intalli tun immoo dhayitee wajjin nyaattee dhugdee beekti gaafa caaltuun deettellee immoo hiriyaa isiiti immoo. Gisee ammaa kanamatti dhiyaatu namni garamiin abbaa manaa namaa fudhannu, garamiin jaalallee namaa fudhannu, garamiin nama lama wal jaalatu addaantiin jedhu malee garamiin ijaarraa jara kana hin jedhu abadan jechuudha. Seeruma nama kennate jechuudha. Ishee fudhattee kaatee amma akkasitti jechuudha. Kanaafuu gaafa darbe iyyuu otoo jirtu iyya bayadhu, otoo jirtu abbaa manaa kee qabachuuf yaale, otoo jirtu jaalallee keetiif dhuuf yaale. Duniyaan homaa miti garuu namatu caala, namummaa namaatu caala. Duniyaan ni argamti bakka jaalalli jirutti. Jaalalli keessan jabeeffadha. Hiriyaa keessan sirriitti, abbaa manaa keessan sirriitti. Dhugumatti amma yoo fudhanne fakkeenyaaf hajjiin dubartii lama qaba. Yoo hajjii fudhanne hajjiin dubartii lamaan qabu keessa dubartii sadaffaa, dubartii arfaffaa isii duraatittis deebi'u deema. Maal isinirraa dhabeesse? Amala qabaachuun wallahi waan hunda caalti. Amalli kun warqee caalu jechuudha. Amalaaf kabajaa qabaatte taanaan abadan dhiyeessumattuu bineensa wajjin hin bulta jechuudha. Yoo amala qabaatte abbaa manaa kee kabajee yoo yeroo inni galu waa hundaaniiti yoo inni galu abbaa manaa kee dadhabdee laaleekum laalaa waa takka isin gorsa jechuudha akka dubartiitti jechuudha. Yeroon abbaan manaa kee alaa galu tokkoffaa wanni ati isaan dheedu
tokkollee maa inni hin jiru. Tokkoffaa wanti isaaniitu dubbii takka dhageette isatti himuuf hin fiigin. Wanni dhiirri balaaleffattu yoo aartee isatti himuuf hin fiigin. Yoo rakkattee waa harkaa dhabdes isatti himuuf yeroo inni hojiidhaa galu sana. Inni tokko kan isanii himuu deemu inni lamaffaa itti aansuudhaan yeroo abbaan manaa kee galu kabajaadhaan nyaachiftee obaastee kaatee bishaan ho'istee fi luga isaa sana agartee akkasitti takka yookiin dooktora ta'a takka yookiin injiinar ta'a bakka garma ta'e jechuudha. Nama kana ati ofirraa maal godhu qabda itti nama abbaa manaa kee kana jabeessuu qabda. Bishaan ho'iftee kaatee saafa keessatti neetee loomiitti cuunfitee sooqateetti goote sirsiif gootee miila isaanii qaba. Abbaa manaa keetii maal rakkoo qaba. Du'aa isii godha. Jaalala siif kenna. Nyaata isaa baay'isee godhaa odoo hin taane xiqqeessitee gootee abbaa manaa keetii waan qabdurra mulaazim akkuma nama akka ebalutaa akka ebalutaa waan qabdurra waan agarsiisanii waan ruuhii qabdu abbaa manaa kee nyaachifte. Dubartiin bar ofii beeloftillee abbaa manaa ofii nyaachiftu jirti akka ilmaatitti ilaalte jechuudha. Maaliif jaalala waan isaa qabduuf jechuudha. Kabaja kenniif. Abbaa manaa keetiif yeroo kenni. Abbaa manaa keetiif waa hundumarratti of eeggannoo godhi. Abbaa manaa keetiif onnee kee baniif jaalala kee baniif qulqullina kee eegi. Yeroo kamuu xiqqaadhu dibadhu bakka isa kasitti ifaaju waan ta'eef. Wanni sirrisuu wanni si daalacheessu maaltu jira yoo rakkattanii dhabdanis jechuudha. Uffata kee miiccattee fuula kee qulqulluu yoo eete wallaahi dhiirri hin gammaddi. Bakka feete jiraadhu gabaree ta'uu dhabii hojjetaa ta'uu dhabii. Bakka kamittuu abbaa manaa keessan ati fuula qulqulluu yoo eede wallaahi sitti gammada. Yoo nyaannis yoo dhugaatinis mana keessan jiraate yoo rakkinnis ka jiraatu taate fuula qulqulluu kana wal bira teettanii waliin haasofti beela walirraa balleessu yaada walirraa balleessu ila gadhaana isiniin jedheessanii galee rakkinni yoo jiraatellee jechuudha. Bakka waa mana jiru taanan uffixxee kaan balleessite atakkanaa jechuu dhiifte gadi jettee abbaa manaa keessa humna taatee fi gorsite yoo qabaattanis yoo dhabdanis waa hundum keessattuu laazim isa gorsuu qabdu isa jabeessuu qabdu utubaa ta'uu qabdu duutti tuubaa jechuudha. Ati gaafa utubaa taateef inni jechuudha abbaa manaa keessa cimee waan hojjetu sana irratti itti gammadee hojjeta. Maaqaan siraan hojjenne ganama yeroo manaa bahu nagaan baaftee nagaan naa bahi nagaan du'aa gootee fi eebbiftee abbaa manaa kee baafta nagaan naa bahi nagaan naa gali. Bakka deemtu hundatti rabbiin si bira haa deemu rabbiin si bira haa jiraatu. Ilaadha kallee sitti bu'e waallee sin quuqin kottee lukaatillee haa deemu waan biraa dhiisee jiru. Bakka maaliif abbaa manaa kee waan ta'eef abbaa manaa kee kun abbaa ilmoo keetii waan ta'uuf deemuuf yoo ilma sirraan argatiin akirarraa isin jechuudha. Akkasitti abbaa manaa keessaniif jaalala laattanii yeroo inni galu yeroo hunda dubbii galgalas dubbii ganamas dubbii yoo gootan ta'e wallaahi billaahi bakka waa hunduyyuu fuula kee nyaara kee asirraa gadi hin buuftuu ta'e yeroo kamuu yoo nyaara kee asirraa kan buufne ta'e inni yeroo hundumaa maal si godha hir'achaa deema. Yoo ati fuula guurtee yoo bakka piraankii yoo ta'e warroota yuutubaroota qaban yoo ta'e piraankiin isaanuu hin beekan. San duubatti kaameraan duubatti isaa ta'e jechuudha. Isaa gaafa taate kalas dubbii dhumatti jechuudha. Garuu immoo abbaa manaa keessaniif jaalalee keessatti jecha irratti qabadha. Haa ta'u malee garuu ka qabataniif kan qabanne iyyuu waliin jira. Tokko kan mallaqa barbaadu jira. Tokko kan namummaa kee barbaadu jira. Tokko jireenyuma kee kanaafuu bakka kakaayuuf si barbaadu. Tokko immoo akka namatti sin jedhee yeroo sitti dabarsu jira. Ati nama jaalatteef nama hundatti hin haasoftu. Ati nama hunda si garuu nama kana fattanuu qabda. Namni sun nama akkamii? Tarii nama siilaata ta'a yookiin immoo nama fakkeenyaaf dhiirri tokko yookiin nama sitti ergiti yookiin shamarran takka ebaluun naajanii jettis miti. Namni si barbaadu si fattanu karama fedhe nu haaluuf si barbaada taana si fattanuu deemu. Maaliif ta'e isaa taata waan taateef boodallee eessa dhayite jedhee sirratti abdii kufifatee taa'a waan ta'e. Si galee akkan isin jechuu barbaada uummata kee uummata qashtii uummata jaalatamaa uummata kabajamaa. Wanni gammadeettiin jajjabeessitanii asiin nageettaniif guddaa takka galatooma warroonni amma maatiin ta'e maatiin haa ta'a. Laayik godha subscribe godha hin dagatiin ani muna tuubidha. Onnee san biraa qabdi kanaaf jechuudha. Iddoo takka isin jaaladha baay'ee isin kabajaa dhugumatti inshaallah nama kana caalaa beetu hojjetee
guddina guddaa agarsiisu rabbina haa taasisu isinin jedha. Isinillee hamma ammaatti na jabeessitanii na cinaa jirtan galatoomaa ulfaadha. Isinin jechuu barbaada ramadaanallee irraan geenye jira. Rabbiin nagaan anaa aliitti nama wajjin kagalu barbaade maatii isaatti ka jaarsa isaatti ka jaalallee isaatti galu barbaade Rabbii nagaan isa haa galchu isinin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.